iccitii baasuu, nama xiqqeessuu yookaan ammoo waan fakkaatu gaggeessuu akka hin taane naaf hubadhaa. Abbaa Giddii namni jedhamu dalagaa guddaan inni hojjetu biyya Dubaayii keessatti tokko qoricha ulfa baasu yookaan ammoo obboleewwan keenya ulfaan ulfa keessaa kan baasu jechuudha. Tokko qabadhaa. Inni lammaffaan hawaalaadha. Isin galaa jira miti? Hawaalaa maqaa paarastamoolii, paanadoolii, dawaa qoricha shamara keessaa ulfa baasu waan akkasii sana akka inni beekatee ittiin jireenya gaggeeffatu Rabbiin laaffiseef. Hunduma namaatiif Rabbiin addunyaa kanatti waa wayii isiniif laaffisa waan ittiin jiraatan. Is a reality. Wallahi dhugaan isiniin jedha. Yeroo ittiin waan jiraattu wayii si beeksisuuf jedhu Rabbiin isinii galee karaa hundaan sin balleessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qotee bulaa yoo ta'e waa hunda wallaalee waa'ee shunkurtii, waa'ee barbaree, waa'ee timaatimii isinii galaa jira miti? Waa'ee xaafii, waa'ee boqqolloo, waa'ee ataraa jabeessee beeka. Kan Profeesarri Injiinarri hin beekne beeka. Rabbiitu laaffisee qotee bulichaa. Waan inni ittiin jiraatu sana waan ta'eef. Waa hunda nu hawwatu Rabbiin. Nama kana jechuudha. Isa dhugaan isiniif hima. Nama kana tolus badus erga yeroo tokkotti siqxee ilma namaa tokkoof qulqullummaadhumaan itti siqxaa sii galee hiriyootni kiyya amma Dubaayii keessa jiran hedduun isaanii beektuun yoo ta'e rakkoos bal'oos gaddas gammachuus wajjin sheer godhata akkam beekutti hedduu isaanii hiriyoota koo yoo deemtanii gaafattanii jettan waan paazitiivii yookaan waan gaggaarii kiyya malee hammeenya kiyya badooma kiyya kan isinitti man jira jedheen yaadu. Wallahi dhugaa Rabbiin isiniin jedha. Ijoollee Dubaayii wajjin jiraataa turan namummaa qaban qorachuu dandeessu dudduubarraan jechuudha isinii galee. Innaa namni kuni an seenaa keessatti jechuudha. Seenaan beeku keessatti nama jechuudha. Mana soddaatti intala fuudhee isa qofan argee jedhe Abbaa Giddii. Mucaa inni jimmatti fuudhe san dhugaan isiniin jedhe. Mucaan inni jimmaatti fuudhe suni kanarra ana arrabsaa jiru jechuudha Abbaan Giddii kun ana kadhattuu godhee of seeressa gochaa jira miti. Waan isin dhibu anumti miskiinni kun hiriyyaa kooti jedhee konkolaataa asii qabannee kireeffannee deemne. Ana obboleettii keenya masara dhaabaa qennee yoon kijibaa jiraadhan beekti waan ta'eef konkolaataan asii fudhannee dhaqneen isaan mushurraa godhate konkolaataa dhuunfaayyuu kireeffachuu nama hin dandeenye Abbaan Giddii. Iccitiiwwan fokkataa kana miidiyaa irratti dubbachuun it is symbolic act for me. Garuu realitii tokko tokko namni hubachuu waan qabuuf hin dubbachaa jira. Wallaahi summa wallaahi. Mucaa inni jimmatti fuudhe fuudhaaf jedhee mallaqni guddaan fudhatee inni deeme qarshii 100 Itoophiyaati. Cidha kamtu bara kana 100 gaggeeffama jara keenya. Safuudhaam nama maallaqa guddaa qabu investara inni maashaallah 100 qabatee mana soddaatti fuudhe mana soddaatti kana ani jiraadheen argine hiyyumti waan jirtuudha rakkinni waan jirtuudha. Mucoo inni amma Dubaayitti fuudhe jechaan jiru kan duraan fuudhe waggaa kana kan dhaqnee fuudhee hidhameen jechaa jira obboleewwan yaada kiyya seeraan qabadhaa. Mana soddaatti fuudhe mana soddaatti cidhi kan itti gaggeeffame mana soddaa isaatti mana obboleettii haadha manaa inni fuudhuutti jechuudha. Isinii galee mana dhuunfaa qabaachuu yoo dhabellee namni mana kireeffatee illee keessatti fuudha. Rakkinni waan jirtuudha rakkoo miti. Rakkatteedhaa fuudhan dhiiftu waan qabduun wal geessifattee bultii ijaarrachuu hin dandeessa. Sii galaa jira miti. Mana soddaa keessatti cidhi gaggeeffamee ani takkaa jireenya koo keessa hin argine hin dhageenye baadiyyaatti magaalatti. Mana soddaatti cidha gaggeeffate. Kabaja godhanii qalanii nyaachisanii obaasanii jechuudha. Seeraan jechuudha warri suni. I have big respect for kabajaa guddaan isaanii qabu dhugaa Rabbii. Wajjin nyaadhee, wajjin dhugee, wajjin rakkadhee, wajjin darramee jira. Nama kana jechuudha. Mana soddaatti. Addunyaa kanatti namni hundi naadee garuu namni hundi yaada koo fudhatu jechuun gaarii miti. Ilma namaati waan taaneef
akkuma namni gaarii namni si yaadu jiru badaa kan si yaadu illee jiraachuu danda'a akka sanatti adeematu jechuudha. Jecha inni dubbachaa ture keessaa inni guddaan ofii isaa kana gaara sana baasee ammoo akka xiqqaatti gad buusee leevilii xiqqaa gadi wayiitti fakkeessee akka gochaa ture. Viidiyoo sana laayivii sana sin laalle dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ana almost blookii godhee jira waan ta'eef laayivii inni tamsaasuun argu viidiyoolee mummuramee faca'ee argaan ture jedhe na kofalchiise. Waa'ee mana hidhaa sanatti osoo hin deebiin sababa jalqaba inni dubbateef sanan hanga tokko haayilaayitii isiniif deebisa. Innis jaartii isaasii lammaffaa kana yeroo fuudhu jaartiin isaa isiin jalqabaa sun kan jalqabaa yeroo hin jedhu kan dhiyeenya guyyaa inni fuudhan wajjiniin irratti argame san jechaan jiru. Kan duraanii haadhalmaan irraa qabu jechaan jiru kan andaqee irratti hirmaadhe jechaa jira. Bakka sana jechuudha ishee waliin erga bultii ijaarratee ka'een boodatti mana hidhaa seenee maatii nama guddaatii muciyoon sun jechuudha. Ilmi namaa tokko walitti dhufuun gargar ba'uu waanuma jirtuudha. Namni bultii ijaarratee ilmoo 2, 3, 4 waan akkasii argateetu adda ba'uu waan jirtu. Kuni hireedhuma addunyaatu waan ta'eef namatti murteessuu hin dandeessu. Sababa maaliif jettee kaatee jechuudha isinii galee. Haa ta'uuti yeroo inni murtee isiin gargar ba'uu san uumee yeroo jedhu akka nama tokkootti keessaan naqee dhiisi sirraa hin bareedu. Because muciyoon kun yoo dogoggora qabaatte illee maatiin isii waa hedduu si faana dhama'anii jiru. Mana hidhaatti yeroo atti hidhamtee jirtu irratti waa hedduu si gochaa turani. Waan akkasii hidhaatti dubbadhaan ture abbaa giddiitti. Just miidiyaa irratti muciyoo tokko muciyoo Harargee tokko miidiyaa kanarratti kan beekamtu maqaa isiin beeku wallahi dhiifama naaf godhaati. Ishee waliin viidiyoolee garaagaraa TikTokii kanarra miidiyaa irra ooluuf hayi. Namni kun fuudhee osoo waggaan gahin isinii galaa jira. Osoo waggaan gahin shamara biraa wajjin yeroo viidiyoolee garaagaraa olii gadi faffacaasaa deemu maali? Ollaan firri isaa yoo jiraate yoodha. Sini yoo dubbii kiyya keessatti faayizaa dhayyeen galatooma. Faayizaa isa waliin yeroo olii gadi akkas goggodhatu mucaa kaleessa fuudhee namni kun gargar ba'ullee iccitii isaa san dhoksee wagguma tokko lamallee obsee sini galaa jira miti ilma namaa namummaa qabdu yoo ta'e jechuudha. Obsee san booda jechuudha. Yoo shamara wajjin mul'ate illee haa ta'u. Namni kun qaamaan guddaadha. Umriin isaa fagaataadha. Ijoolleen isaatu fuudha heeruma geesse. Sini galaa jira miti. Xiqqaatu dhoksitee wantati gootu public irratti wantati gootu garagara obboleessoo. Dhugaan isiniin jedha. Wanti ati miidiyaa irratti gootuu fi wanti ati dhuunfaa keetiin harama feete dalagdu garagarummaa guddaa qaba. Dogoggora yookaan badii dhuunfaa keetti ati dalagdu siif rabbiif namaati wajjin dalagaa jirtu qofa santu murteessa. Gaariis ta'u badaas ta'u. Wanti miidiyaa irratti maxxanfamu yookaan wanti miidiyaa irraa deemu ammoo waa baay'eedha jechuudha isinii galee rakkoonsaa. Innaa dhiisi jechaaniin ture jedhe. Abbaan giddii namatti himtee jennaan si dhaga'u miti. Yeroo miidiyaa kanarratti laphee dhiibee garaa dhiibee akkas dubbatu wallaahi addunyaan kun ilma namaa kana beektee karaa hundaan isa salphiftu. Nama kana rabbiin gara hundaan jechuudha. Yeroo balleessee jechuudha ka'ee jedhu maqaa paarastamoolii, paanadoolii, dawaa qoricha shamara keessaa ulfa baasu waan akkasii sana akka inni beekatee ittiin jireenya gaggeeffatu rabbiin laaffiseef. Hunduma namaatiif rabbiin addunyaa kanatti waa wayii isiniif laaffisa waan ittiin jiraatan. Is a reality. Wallahi dhugaan isiniin jedha. Yeroo ittiin waan jiraattu wayii si beeksisuuf jedhu rabbiin isinii galee karaa hundaan sin balleessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qotee bulaa yoo ta'e waa hunda wallaalee waa'ee shunkurtii, waa'ee barbaree, waa'ee timaatimii isinii galaa jira miti waa'ee xaafii, waa'ee boqqolloo, waa'ee ataraa jabeessee beeka. Kan piroofeesarri injiinarri hin beekne beeka. Rabbiitu laaffisee qotee bulichaa. Waan inni ittiin jiraatu sana waan ta'eef. Waa hunda nu hawwatu rabbiin. Nama kana jechuudha. Isa dhugaan isiniif hima. Nama kana tolus badus
erga yeroo tokkotti siqxee ilma namaa tokkoof qulqullummaadhumaan itti siqxaa sii galee hiriyootni kiyya amma Dubaayii keessa jiran hedduun isaanii beektuun yoo ta'e rakkoos bal'oos gaddas gammachuus wajjin sheer godhata akkam beekutti hedduu isaanii hiriyoota koo yoo deemtanii gaafattanii jettan waan paazitiivii yookaan waan gaggaarii kiyya malee hammeenya kiyya badooma kiyya kan isinitti man jira jedheen yaadu wallaahi dhugaa rabbiin isiniin jedha. Ijoollee Dubaayii wajjin jiraataa turan namummaa qaban qorachuu dandeessu dudduubarraan jechuudha isinii galee. Innaa namni kuni an seenaa keessatti jechuudha seenaan beeku keessatti nama jechuudha mana soddaatti intala fuudhee isa qofan argee jedhe abbaa giddii. Mucaa inni jimmatti fuudhe san dhugaan isiniin jedhe mucaan inni jimmaatti fuudhe suni kanarra ana arrabsaa jiru jechuudha abbaan giddii kun ana kadhattuu godhee of seeressa gochaa jira miti waan isin dhibu anumti miskiinni kun hiriyyaa kooti jedhee konkolaataa asii qabannee kireeffannee deemne ana obboleettii keenya masarat dhaabaa qennee yoon kijibaa jiraadhan beekti waan ta'eef konkolaataa nu asii fudhannee dhaqneen isaan mushurraa godhate konkolaataa dhuunfaayyuu kireeffachuu nama hin dandeenye abbaan giddii. Iccitiiwwan fokkataa kana miidiyaa irratti dubbachuun it is symbolic act for me. Garuu realitii tokko namni hubachuu waan qabuuf hin dubbachaa jira. Wallaahi summa wallaahi. Mucaa inni jimmatti fuudhaaf jedhee mallaqni guddaan fudhatee inni deeme qarshii 100 Itoophiyaati. Cidhasa kamtu bara kana 100 gaggeeffama jara keenya. Safuudhaam. Nama maallaqa guddaa qabu investara inni maashaallah 100 qabatee mana soddaatti fuudhe mana soddaatti kana ani jiraadheen argine hiyyumti waan jirtuudha rakkinni waan jirtuudha mucoo inni amma Dubaayitti fuudhe jechaan jiru kan duraan fuudhe waggaa kana kan dhaqnee fuudhee hidhameen jechaa jira obboleewwan yaada kiyya seeraan qabadhaa mana soddaatti fuudhe mana soddaatti cidhi kan itti gaggeeffame mana soddaa isaatti mana obboleettii haadha manaa inni fuudhuutti jechuudha. Isinii galee mana dhuunfaa qabaachuu yoo dhabellee namni mana kireeffatee illee keessatti fuudha. Rakkinni waan jirtuudha rakkoo miti. Rakkatteedhaa fuudhan dhiiftu waan qabduun wal geessifattee bultii ijaarrachuu hin dandeessa. Sii galaa jira miti. Mana soddaa keessatti cidhi gaggeeffame ani takkaa jireenya koo keessa in argine hin dhageenye baadiyyaatti magaalatti mana soddaatti cidha gaggeeffate kabaja godhanii qalanii nyaachisanii obaasanii jechuudha seeraan jechuudha warri suni kabajaa guddaan isaanii qabu dhugaa rabbii wajjin nyaadhee wajjin dhugee wajjin rakkadhee wajjin darramee jira nama kana jechuudha mana soddaatti